rakkoo kana keessa darbitee kaatee har'a maal godhaa jirti beektu? Subhaanallah, wal nyaataa jirti, wal miidhaa jirti, wal ajjeesaa jirti, dhiiga walirraa buusaa jirti. Mee gaafa gaa nuti akkana wal hojjenne maali attaa nuti akkana walii rakkoo walii dabarree jenne walitti jabaanne uummanni Arabaa gaafa nuyi akkanatti rakkatee waan nyaatu dhabee akkanatti dhukkaa'ee deemu bara ofitti nu yaamaneetii huccuu jijjiirradha dhiqadha nyaadha nu jedhani bara gaafa biyya Arabaa segan keessattuu gaafa biyya Yaman seenani nama hin fakkaannu dhugaa dubbatu gaafa bishaan bara laaboonu nama bineensa silaafoo biyya keenyaatti nama fitti nama waraanti dhugaa rabbi nama hin deebtu biyya keenya moo nuyi akka itti bifa jijjiirratee deemu filaa wallahi nu qalti dhugaa rabbi uummanni immoo makiinaa qabanuun isinitti dhiyaatanii nyaata qabanuun isinitti dhiyaatanii wallahi buskuusa qabuun namatti dhiyaatanii yeroo bara labaan kamuran nyaachisanii obaasanii waan qaban keessa kaa'anii waa hedduutti ta'anii ijoollee keenya dandamattee gugguttee hafuura deeffattee deemti ijoolleen keenya magaalaa. Bishaan gamatti irra guddaa rakkatti malee bishaan gamana gaafa seente gaafa biyyoota Arabaa kana seente rahamata jira ummatuma tokko kanuma nama miidhu malee irra guddaan kan namaaf rahamata godhu dabboleeyyan Islaama. Kana keessa niimaa kana wallaallee har'a diina walitti taane wal nyaachaa jirra. Rabbiin nagaa haa buusu, Rabbiin illee hamtu nurraa haa qabu. Jabaadhaa wanni kana kaasee fi waan kaleessa keessa jirtanuu fi waan har'a argitanii hin irraanfatinaa. Ani kaleessa eessaan ba'ee eessaan dhufee isin warri karaa kanaan dhuftaniiti ani rakkina hin agarre ani karaa nagaa hin dhufe yoo isin waan dubbattee ziqqatti godheen biyyatti gala horii jettu waan baaftee karaa kanaan dhufte yaadadhu waan biyyuma keessatti taate yaadadhu aarsaa guddaa kaffaltee dhufte achiin illee eegale kana jijjiirama kanaa yoo hin galeen rakkoo kanaaf rabbi sin habaasu rabbi najaa sin habaasu jajjabaadhaa wal jajjabeessaa wal gorsaa saahibni keessan saahiba nama gaarii ta'uu qaba hiriyaa keessan hiriyaa nama gaarii ta'uu qaba irra guddaa waan isin hiriyaa godhattanu quraana rabbiiti hiriyaan saahibni duniyaa irratti si jalaa hin hamne akhiraatti illee si waliin deemu gaafa duniyaa kana illee boqatte saahibni quraana qofa sinagale kan magantaa sii ta'u kan lubbuu kee baraaru kanatti illee gaafa sirraa deemte alhamdulillahi rabbil aalamiin ani kun inuma bagumaan si qara'e bagumaan aarsaa fedhetti kaffalee si qara'e jettee itti gammaddudha. Nagal keessattuu nama waa nama barsiise hin irraanfatina. Wallaahi nama wallaalummaa keessaa ifati baate shirkii keessaa karaa qajeelummaa si qajeelche arra bakka jirtu wallahi seenaa nama waa nama barsiise nama akka abbaatti bar irra guddaan keenya nama waa irratti baranne kabajaan goonuufi ituffanna biraa deemne gaafa biraa deemne maqaa isaan dhoomu subhaanallah kun maali beektu wallaaluun sarraaji namni ifa nama agarsiise karaa daandii karaa ati irra qajeeltu karaa ati irra waa rabbitti dhiyaattu namni si qajeelche aarsaa guddaa si kaffalee beeki aarsaa guddaa waan ati addunyaa kanatti itti madaalchittee ilaaluu hin dandeenye si kaffalee ati garuu hin beektu gaafan beekta gaafa waan kana hubattee gaafallee asirraa deemte niimaa waan namni si barsiise argita amma sitti waa tokko fakkaatu amma warri amma tokko jira kan ustaazota waa barsiisu qeequu jira warri kana qeesisis immoo warra ani ustaaza jedhee deemutu maqaa ustaazaa kan hin qabaatin aqiidaa kan hin beekin qura'aana akka itti qaraanee fi akka itti qaban kan hin beekne isatu damee godhatee hundee godhatee dawuu godhatee jala seenee maqaa keessanillee maqaa ishee ustaazotiillee kan balleessu ni jira. Kan ammoo kan qolatu kan ofirraa dhorku eenyu beektu barattoota. Maqaa keessaniin deemaa jira waan ta'eef nama waa isin gaafate sirrii deebisuu danda'uu qabdan. Nama aqiidaa isin gaafate aqiidaa barattaniin mataa dha'uu qabdan. Nama quraana isin gaafate quraana qaraataniin mataa keessa dha'uu danda'uu qabdan. Waan baratte tokkoof yoo masaa dhuufte injifatteessaa jechuudha. Sagalee
bu'aa itti laffaate san agarteet. Kanaaf jabaadhaa barnoota keessatti laafina rabbi isin haa gargaaru yaada muraada rabbi isin haa guutu galmaan isin haa ga'u waan birataa jettanutti illee dalagaa itti hojjedhaa isinan jechuu barbaada. Isin illee dhiirasuu ustaazi bira deebitanii akkami barattanii kaatammoo ganaa barattan isaa kamna inatti maa ganaa waa qaraatammoo akkam siifaan qaraatanii akkan abbuun manni waa lilliqimsee callifii fakkaata har'aa kan hin beekuun rabbi nagaa buufu maalitti lakkoofsa sadii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazii du'aa isin deeffachuu barbaadeeti. Mudhatti ani jaartii abbeeraati ooluuf wayititu suurii dhuftee rakkattee jirti baay'ee wayii. Maa sanillee baasuullee dhoggite namitti hin galchuullee dhoggite anamma guyyaa sadii kana siyyuu dhabee. Mee akkuma namitti sanayyuu rabbi naa laafisuu fi du'aa hinaa godhaafi. Abshir rabbiin haqa jeelchuu wallahi rabbiin haqa jeelchuu rabbiin gammachuu si haa dhageessisu. Poliitikni tokkollee eda barreeffama waan barreessite ana yeroo sana du'aa hin agarre amma argee godhu. Madaamiin kiyyaa maanaanatti cuftee hin ijoollee keenya wal maanaanatti cuftee maal goote jettee baana wallahi akkaan garaa nama nyaata. Dharabni maanaanatti cuftee hanalla manaana baasuu deemtii jetti. Rabbi haa qaqqabu wallahi rabbiin unna isin haa ta'u rabbi isin bira haa jiraatu rabbiin isin haa birmatu obboleeyyan keenya dandeettii isaatiin wallahi rakkina kana keessaa rabbi isin haa baasu. Ummata isinitti jallateetiin midhullee rabbi isin irraa haa qabu. Madaamni keessan madaamni akka haadha akka abbaatti isin ilaaltu rabbi isin haa taasisu. Ijoollee keenya nutillee waa tokko hubatuu qabna. Wanti nuti biyya namaa kana dhumnee fi caffaruu yookaan utaaluudhaaf biyya namaa kana dhumne wanni isin eegaluu qabu. Biyya Arabaa kana wanni dhumnee fi yookaan beekamtii argatu miti yookaan nama taphatu miti. Kaayyoo manaa baane sana akkamitti hojjannee jijjiiramne mana kana keessaa baane. Madaamiin kun akkamitti nama hidhuu dandeessu yoo maal godhe namiiti yoo waa godhe ilaa wanni isin eegaluu qabu. Uummanni Arabaa akka biyya keenyaa gowwaa miti waan nama eegu jira mana keessaa. Keenya akkoo hin qabu keenya waan beeku dandeettii kanaan qabu. Uummanni Arabaa kanumatti hin argin kanumatti waan ati godhaa oolte guutuu waraabee jalaa kennuuf jira. Dongora xiqqoo namarratti arginaan sa'aatii ammaa kana waan arge nama godhan. Dur nama gorsanii ilaa kana sirreeffadhutiin jedhanii amma uummanni hin jaallate dhugaa dubbatuuf wallahi zabana durii hin gorfatti itti himti hin sirreessiti malee daddaftii ijoollee illee hin miitu. Amma akkam gooti dongora xiqqoo keessatti arginaan si bilbila yookaan akka fedhetu godhuu si yookaan immoo akka malee utaaluu si argitee si akka malee waa balleessu yoo argite yeruma sanatti isin illee waan biruutu daddalatte. Uummanni keenya kana quban qabu. Kana quban qabu ammaal balleesse madaamiin nagootee maallatti balleessite jechaadhuma hiddan. Keessattuu warri mana keessa daladdan keessattuu warri taatan jadiidan maree dhuftanu bareechaati of eeggadhaa biyya namaa kana keessatti. Manni kun mana baara keessanii miti mana aadii keessanii miti. Of eeggannoodhaan bobba'uutu barbaachisaadha. Kan eegale of eeggannoo maaliif itti dhumne jaallannee itti dhumne maaliif jijjiiramaaf itti dhumne beeka itti dhumne beekaa barra waa gochuu hin dandeenyu yoo nu ta'uu didillee nu galchii yoo dadhabnellee biroo nu deebisee afaan nagaadhaan jenna malee lollee balaa buufnee
dura dhaabbannaan waa hunda harkaa qabanii aamilee kee cabsani. Kaayyoo ati manaa baatee sirkaa balleessan. Wadhaa jamaa, wadhaa sumayyoota keenya. Wallahi amma isin warra xiqqoollee mana keessa waa qaqqabnati nuti warri waraqaa kana hin qaqqabne hanga yoo waa balleessite akkam goona beektu ittiin dubbannu yeroo sanitti lololani miti caluma na jalan deebiin. Garuu nama sana biraa akka itti baanu faladhaan nama san biraa maqee maallaqa sanatiin dhiibna lubbuu keenya baafan naqa jedhama maal goona. Mala nala sinagale damne taa'ee badda walanne birrii keenya isaa taa'uudhaan taa birrii dalannee jiraan nama walla dalannee argannan ballee bakka biroodhanne gadu maalii waan godhamma hay fayyaa qabna saljinnee dhuma ilaa kun haala baraaramne akka nu gooteeti dubbiin badeelaati dafeetti mushawaranaa ergi jalaa na baasii dhaqee sinagale dhiqeetti jira wajjin teenye girgirii goruu hin dandeenye. Isinillee hintiqqoollee waa egaa harka jalaa jirtanii harkaa miliquullee hin dandeessanii obsa qabaachuutu barbaachisaa. Kana galee sabaruutu barbaachisaa. Waa eeggataa deemuu, waa eeggataa hojjechuu, waa eeggataa gabbahuu ol galuu. Sodaa jennaan maali? Wanna isinii katti cabsan kanatu iyyuu akkati manaa baatee mana si deebisanii lubbuu kee balleessaa jedhanii si miidhaa jedhanii qoonqoon si adabaa jedhanii rakkoon eenyu ragaa jira sirra gahaa jira usaa seenaa baga nagaa dhuftan rakkoon sirra gahaa jira jechuudha. Sini galee jara osoo hin ta'in ati yoo waa taate si gabbaatanii nama bira fudhanii amala nama sana isin hin beektu dhuftee isin bira daragatti. Gaafa daragatte yoo isin kaadee waa gooteeti isin nama baasan jarri bakka hojiin jaraa maallaqaan dadasiisaa jiru waan ta'eef ni galee dantaa keessan hin qaban kan jiraa birriidha wanna ta'eef ni galee kanaaf wanna isinii dhaamu of eeggannoodhaan biyya namaa kana keessatti of eeggannoodhaan ustaazi maakii qabadhaa ol baasaniif Sasena. Kana kono kiu jechuun karaa deemaa jirtumoo. Museenaa dhufee mana gahee moo keessummaa ta'e dhufee mana feertan. Seen anaaf saala walqee qaatee waa tokko hin dubbatinaati. Anaa isaantu dhukkee walirraa kaasaa yeroo tokko tokko sinii galee. Waan dubbatinaati hin kolfinaallee maaliif irraa kaffaladha fadhiyeen. Waan jedhan qabani. Dhageenya malee silaa hin boonu beekaa inni galee. Kanaaf of eeggannoodhaan akka rakkoon isin irra hin geenye haati keessan isin eeggatti abbaan keessan isin eega. Ilmoo keessantu isin eega yoo ilmoo manaa qabaattan. Jaallattanii haadhaa fi ilmoo keessan dhiftanii hin baane waan ta'eef obsa sabbaraa obboleettii kiyya obboleessa kiyya. Isatti obboleeyyan kiyya shamarranii obsaan dabarsaa waa hundayyuu hin jinjifattan rakkoora keessa jirtanuu ilaa fayyaadhaan mana sanii baatee manatti gallaan feetu biyya keettuuf jijjiirta feetu biyya namaa biroo deemtee jijjiirta lubbuma kee baafachuu yaali malee ati lubbutti kanaan deemnaan waa meeqa qixaartee bar ilmoo keerraan deemte maatiin keessi nagarree haadhaa fi abbaan keessi nagarree waa hedduutu isin quunnamaa jira waan ta'eef yeroo namni tokko waan akkanaatti irratti ajjeefamtee obboleettii keessan tokko rakkoo akkanaa isin jettan isiniin bakka biroo jettan biyyoota feetan jirtan of eeggannoo godhuu qabdan mana sanirraa isin madaameen kiyya nagaadha waan angootu madaameen kiyya na jaallatti madaameen kiyya akka haadha kiyyaatti jettanii akka haadha keessaniitti itti utaala. Isuma Dubaayitti si qaqqabeetu Suudii dhufe. Suudii qaqqabeetu Dubaayii dhufe. Carri tokko ni agarru. Sosin kettanu bakko biroo sinirraan gaani. Kanaaf obboleeyyan kiyya obsaa sabbaraa injifadhaa. Waan manaa baataniif injifannoon galaa barnoota. Irra guddaan barnoota dhabuutu akka nama godha beeka. Barnoota inni nuti barnoota baradhaatiin hin jedhamu kana kun. Barnoonni waa hedduurraa hubannoo namaa kenna. Ani galee isiniin har'a gaafa mana arabaa dhuftan afaan arabaa hin beekne
hojiin been waan tokko hin beekne arraba hin dalasiiftanii namaroo isiyyuu barsiiftanii akkuma sanatti obsitanii waa bartan akkuma sanatti keessaa baatan namni waa obsu galmaan egaa namni sabrii qabu namni alhamdulillahi rabbil alamin jedhaa jiraatu galmaan egaa garuu rubbuu kee to'achuu dadhabdee nasiyyaa kee to'achuu dadhabnaan akka allayyaa buute beeki allayyaa san keessaa illee bahuu hin dandeessu hundinuu achi keessa dhiise si biraa kuta firri kee aariin kee gaafa jettee bu'aatti of darbite namni abbaa kanaa fi harkasi qabeessi baasu jiru yoo ati immoo waan gaariirra jiraattee jettee inni kayrii yaaduuf ilmi namaa uuma qabu namaa gumaacha hin beektani inni beekumsa qabu beekumsa isaa sii gumaacha inni wallaalumsa qabu wallaalumsa isaa sii gumaacha inni afaan badaadhaan beekamee beeku inni arrabaan beekamu uuma maa sheeka fedhe jedhantee geebar waa barreessa afaan uumataa fadaa sana barreessa uuma qabu dabarsa malee innis waan muruu eessaa fida tare eessaa fida nama waan gaarii dubbatu yoo siga ani kun naman taane ta'e ani amaluma kiyyaan inni ake nama isaan jedhatti barreessa yookaan nan arrabsa maaliif uuman qabuun gumaache waan ta'eef waan muruu eessaa fidare nama waa isineen jedhullee inni uuma sana khayrumaaf jedha bira kutaa nama isineen jedhullee khayrum waan qabu sii gumaache ittiin gaddin hin arrabsin deebiin deebisiniif rabbi si haa qajeelchu qayyee uuma qabdu naa kanatti ani uuma qabu ati immoo yookaan yoo rabbi si haa qajeelchutte